Akkuma dabala Yesuus na gargaara jedha. Yesuus na gargaara. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaasee sagalee Waaqayyoo daddafee dubbadheetaniin gara kadhannaatti galla. Guyyichi guyyaa fayyinaati akkas jedha maqaa Waaqayyoon nan dubbisa. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e. Har'a oolaa isa jedhamu isa maasaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaa afaan Ibraayisxiin Beetazeetaa jedhamu tokko ture. Bishaanicha sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'ee warri jaama warri naafatan warri dhagni isaanii gar tokko du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa in eeggatu ture. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa irraasa raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixee dhukkuba isaa kamistiyyuu in fayya. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge yeroo dheeraa amma naga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee hayyuu barbaadda jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu uufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo otoo ani itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa jedhee deebiseef. Yesuus immoo ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun fayyee guyyaa sanbataa ture jedhe. Itti siqamee namoonni dubbisuu dandeessan hin dubbistu. Walumaa gala ergaan kutaa kanaa maal dubbata yoo jettan nama gargaarsa barbaadutu jira. Gargaaramuun barbaada, gargaarsaan barbaada. Anaaf gargaarsa kan namichi kun jedhu gargaarsa horii miti. Namichi kan inni barbaadu gargaarsa qarshiirra kan caalu nama isa gargaaree gara fayyinaatti isa galchuudha. Qarshiin isa fayyisuu hin dandeenye, firri isa fayyisuu hin dandeenye. Namoonni isa gargaaruu danda'an kan biroo hiika kennuuf hin dandeenye. Namoonni waa'ee isaa dagataniiru. Namoonni waa'ee isaa gataniiru. Namoonni waa'ee isaa raawwatanii dhiisaniiru. Namichi kun kan inni barbaadu gargaarsa otoo hawwuu barritti dhume. Gargaarsa otoo barbaadu bara lakkaa'ee yeroo dheeraa ture. Namichi kun waggaa 38 guutuu kan inni rakkateef gargaarsa dhabuurraa kan ka'edha malee nama isa gargaaru otoo qabaatee iddootti rakkatu kana dhadhaatee ka'uunsa dirqama ture. Hedha gaasirri gargaarsa barbaada garuu nama isa gargaaru dhabe. Hirri isa dagateera. Beektonni jiru yoo ta'e wallaalonni yookiin warri qabeenya qaban namni hundinuu isa gargaaru dhiiseera. Namichi kun gargaarsa dhabuurraa kan ka'e yeroo dheeraa lakkaa'e. Fayyina yoo jettan fayyinni sarraa fagoon jiru. Fayyinni isatti dhiyoo jira. Garuu maal dhabe? Nama qabee galaanicha keessa buusu dhabe. Har'a garuu nama tokkotti nan dubbadha kan si gargaaru Waaqarraa si dhufe. Lafa rakkachaa jirtutti, lafa dhiphachaa jirtutti, lafa abdii kutaa jirtutti kan si gargaaru tokko Yesuus dhufe. Kan na gargaaru argameera jedha. Kan na gargaaru argameera. Hin dhaga'amu kan na gargaaru argameera jedha. Kan na gargaaru argameera. Insa dubbadha kan na gargaaru argameera jedha. Kan na gargaaru argameera. Itti maadama si bukkeetti imbooyin kan si gargaaru argameera jedhi. Imbooyin kan si gargaaru argameera. Amantiin itti dubbadhu imbooyin kan si gargaaru argameera jedhi. Imbooyin kan si gargaaru argameera. Haleluuyaa. Mul'ata boqonnaa 5 irratti akkas jedha. Abbaan mul'ataa Yohaannis akkas jedha. Macaafa maramaa tokko nan arge. Macaafichi isaa qabu diduutti nan boo'e. Garuu ergamaan tokko yookiin immoo maanguddoota keessaa tokko dhufe hin boo'in. Inni badee dubbisu tokko Waaqarraa argameera. Nan arga dhimma qadaadamee cufame kan badu tokko dhufeera. Dhimma qadaadamee cufame kan badu tokko dhufeera jedha. Dhimma cufamee taa'u kan badu tokko leenci Yihuudaa dhufeera. Ameen, 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 ameen. Ameen, 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 ameen. Firri kee hundi walii galanii kan banuu hin dandeenye. Warra ati qaba jetteetti adattu kan si banuu hin dandeenye. Har'a garuu ilmi Waaqayyoo dhufee nama tokkoof hin banu. Abdullaala sagalee kanatti nan amana. Har'a ilmi Waaqayyoo dhufee hin bana jechaa. Har'a dhufee hin bana jechaa jira. Dhimma waggaa dheeraa itti booche dhufee kan furmaataan si gargaara jechaa. Kasa namoonni nama naaf
Namna mana jiru harka olaa kaas. Har'a nan gargaarama jedha cimsa. Cimsa dubbadha har'a nan gargaarama jedha. Amani dubbadha har'a nan gargaarama jedha. Hirri dhimma kee cubee kan ka'e har'a gargaarsaan gara kee dhufa Yesuus. Namoonni namni singate har'a Yesuus sin gargaaruuf gara keessan dhufa. Nan gargaara saba kana jechaa jira Waaqayyo. Gargaarsi koo biyya kanatti mul'ata jechaa jira Waaqayyo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Eenyuun dhaga'aadha. Harka kee ol kaas. Har'aa kaasee nama hin qabu, nama na gargaaru hin qabu, fira na gargaaru hin qabu kan jettu Yesuus akka jechaadha. Amma qofaa koo si gargaara. Singaa gargaarsa si jechaadha. Namicha kan jedhe gargaarsan barbaadaa jedhe kan nama dhibu keessa namoonni wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee jiran kun hundi isaanii gargaarsa barbaadu. Garuu namoonni kan nama qabu namatu qabee bishaan isaan galcha. Namatu iddoo fayyinaatti isaan darbata. Namicha garuu haatis gatte, abbaan gate, obboleessi gate, firri gateera. Waa'ee namicha waggaa 38 kana ajandaan isaa nama harkan jiru ol garuu ajandaan isaa jira. Ajandaan keessan nama bira kan hin jirre olii sinii banaman jechaadha. Olii sinii banaman jechaadha. Harka keessan akka ol kaastanitti ajandaan koo nama faana miti jedha. Ajandaan koo jedha. Nama samiisa uume jedha. Waaqayyo wajjin jedha. Kan nama yoonatti cufedha. Waaqayyo narraa bana jedha. Jarreen kun gargaarsa barbaadu. Inni kan jaamaadha nama harkisu barbaadu. Inni kan duudaadha. Inni dhagaa harka qabanii bishaan buusu. Inni kan namaadha harkisanii bishaan buusu. Inni ergamaan dhufee bishaan sana sochoose keessa buusu. Kan keessa bu'e hundumtu maal ta'a? Fayyada. Kan keessa bu'e maal ta'a? Bishaanichi bishaan fayyina waan ta'eef kan keessa seene obboleetti. Keessa seenaa namni otoo keessa seeneen fayyin ba'u hin jiru. Hundiyyuu fayyaba. Namichi kun garuu waggaa 38 fayyina dhabame miti kan achi taa'e. Nama bishaanicha keessa buusu dhabe. Jarri la dhaggeeffadha. Hundinuu bishaan cuubamanii fayyanii ba'anii. Yesuus garuu gara namichaa erga dhaqee waggaa 38 guutuu akka inni gargaarsa barbaadu. Akka nama kana dhukkubsate argatu namicha fayyuu barbaadannaan kuni gaaffii qabu. Maal jechuun namichaatti narra dheerateera kun nan gaafachiise. Galgalli ganamni soora imimman kan sii ta'e har'a nan dhaga'e. Har'a gargaarsi gara kee dhufeera. Har'a gargaarsi gara kee dhufeera jedhe. Har'a gargaarsi gara kee dhufeera jedhe. Harka ol kaasaa ammayyuu nan argaa. Namoota bara keessan imimmaan hin dhume. Namoonni yeroo dheeraa boochan. Namoonni yeroo dheeraa abdii kutattan. Namoonni yeroo dheeraa lafa garaa garaatti ani abdiin qabu natti dukkanaa'e jettan har'a ifa addaatiin sin gargaaruuf dhufe. Har'a Yesuus sin gargaaruudhaaf dhufe. Haala harka keessan fuula keessan irra godha. Kanaan booda barri boo'icha kootii afeera jedha. Dabalaa dubbadha kanaan booda barri boo'icha kootii afeera jedha. Isa sadaffaatti dabalii dubbadhu kanaan booda barri boo'icha kootii afeera jedha. Manni kee mana boo'ichaan ta'u ameen jedha. Manni kee mana boo'ichaan ta'u ameen jedha. Asirraan xumura jechaa jira. Namoota ija isaanii irraa himimmaan akka argamu jira. Namoota haalleluuyaa. Namoota gadda mana isaaniitti argamu jira.
namana inga barrike boichan indum galgalike boichan tau waaqayyo sirranka sajecha jira Kanaan booda boo'ichaan hin jiraadhu jedha. Waaqayyo bara koo bara galataa godha jedha. Ameen ameen ameen. Nama dhiba. Nan lallaba ergaa waaqayyo natti mun dubbata jedheeni. Kan nama dhibu keessaa namni harka keessan deebisa gad deebisa. Waggaa 38 guutuu erga dhukkubsate namichi maal barbaada? Fayyina barbaada. Iyyesuus maaf gaafate yoo jettan har'as Iyyesuus nama gaafachaa maal gaafachaa jira yoo jettan fayyuu barbaadda. Har'as wangeelli kan dubbatu waa'ee namichaa nutti kaasuun miti. Namichi waggaa 38 dhukkubsate fayyeera fayyuu barbaadda jennaadhu yeroo baay'ee namoonni fayyina irraa fagoo jiru. Amantiin namoota gara fayyinaatti harkisuu waan didu namicha fayyuu barbaadda jennaan hammas namichi fayyina barbaada hin jenne kallattii maalan barbaada nama keessa na buusuun dhabe. Kan namarra caalu dhufe. Kan mootummaarra caalu dhufe. Kan beektotarra caalu dhufe. Namichi kaleessa kan beeku namoota beekutu warra wal gargaarudha. Hinnarra dhufe garuu kan addaati. Har'a kaleessa beektu miti nama tokko faana Iyyesuus tarkaanfatee gara jireenya isaa. Yesus argera. Namichi bagayyu waggaa irratti lakkaa'e maal godhe yoo jettan rakkinni isaa Iyyesuus faana akka inni wal argu godhe. Baga rakkatte Iyyesuus faana wal arguudhaaf. Itti sirriitti baga si rakkisan jedhi. Ulfina waaqayyo si argisiisuuf jedhi. Maa gungumtaa jedhin. Rakkinni sirra turuun jedhin. Isa jireenya ta'e faana wal si argisiisuuf jedhi. Mee namni tokko ameen haa jedhu. Kiristaanota. Kiristinnaan rakkinni sirra turuuni Iyyesuusin akka argitu si gochuuf. Yookiin immoo daandii Iyyesuusitti argitudha. Tokko rakkinni bakka na ajjeesuuf baduufini bakka barana hin ba'u barreen gaddaan ba'u otuma jettuu ba'aa jirta. Garuu waan beeka barana kan caalutti ba'uu dhaabata. Naatiin dubbachaadha barana kan caalutti ba'uuf hin jedhe. Nan arga lubbuu tokko barreen gaddaan nan du'a otoo ittuu dabarse waaqayyo barana nan du'a isa taalu garuu kan ulfinaan ta'e. Atillee waan gaarii of irratti hin dubbattu waaqayyo mata arraba kee geddaree waan gaariitti sii kenna. Amen. Iyyesuus gooftaadha. Namichi baga waggaa 38 dhukkubni irra taa'e. Baga waggaa 38 guutuu baate maaliif hoo jettan Iyyesuus kallattumaan jarri dura fayyani Iyyesuus hin argine bishaan argani. Dhaga'ameera warri dura maal argani? Bishaan. Inni kun garuu Iyyesuus tarkaanfachaa gara isaa dhaqe namicha maal barbaadannaan fayyinallee nan barbaada naman qabu jennaan amma jedhee bishaan seentatoon taane fayyina addaan asii dhufe kan isinii baadhaa. Kan isinii kee baadhuuti adeemsa jalqabii. Kan nama lamaan sadde godhe beektu jarri bishaan seenani ammaati bishaan miti. Amen. Har'a namni biraa gargaarame miti kan kee of danda'e. Amen. Inni na dhagaara kan kee of danda'etu. Amen. Harka ol kaasi kan koo gargaarsa of danda'ee dhufa jedha. Kan koo gargaarsa of danda'ee dhufa. Isti dabala dubbadha kan koo gargaarsa of danda'ee dhufa jedha. Kan koo gargaarsa of danda'ee dhufa. Ittuma dabala kan koo gargaarsa of danda'ee dhufa jedha. Kan koo gargaarsa of danda'ee dhufa. Namoota amantaniif ameen gargaarsa kun sinii. Amen. Gargaarsi kun sinii balabeera ameen. Amen.
Ameen ameen. Gargaarsi Yesuus nama gargaaru karaa lachuudha. Kan fooniinis si gargaara, kan hafuuraanis si gargaara. Gaafa karaa deemanii beela'aniiru dadhabaniiru jedhu Yesuus gargaarsa isaa gaafa banu mee maal qabdu biraan nambartoonni maal jedhani? Haalleluuyaa. Qurxummii namaa fi biddeena jeeshan qabnannaan fidaa katti laanna'e. Jennaan kunoo waliin ga'u naannoo harka waaqaatu keessa jira. Innoo galchita barana raafaa jira. Maalo narkaa fuudha ergaa. Innoo hojjatta barana irraa abaata. Bara baay'ee joortee waa ta'uu dide miti barana gargaarsa waaqayyoo qoda bukoo namaatti dabala. Kanan jedhee mata namaatti gargaarsa waaqayyoo dabalama. Akkaawuntii namaatti gargaarsa waaqayyoo dabalama. Ameen ta'ee. Namni tokko iyyee ani gargaarameera haa jedhu. Ani gargaarameera jedhamu. Insaamamtu harkaa kaasee gargaarsa waaqayyoo birratti argina. Ameen ameen. Amma situu lallaboo ofirra waaqayyoo gara kootti deebisa. Bultuun kee lola kan qabu ka'e mana keetu lola qabu.